gara saba kanaatti isaan erge. Erga dhaqanii booddee erga dhaqee ayicha kudhan waaqayyotti gegeddaree erga biyyicha keessaa isaan baase waan qabaman waan xaxaman saamicha du'a labsii hamaa labsii gurguddaa kee erga isaan baase booddee sabni kun rakkinni jira jedhanii hin yaadne. Gaafa waldaa dhuftan rakkinni jira jettaniittu guyyaa hundumtuu guyyaa galataa isinitti hin fakkaanne bakka waldaan dhaqee irraa kaasee rakkinni hin jiru hin jenne. Israa'el akkuma keessan bakka harka wal fuudhanii baga gammadde waliin jedhanii faasikaa qopheeffatanii hoolaa qalanii nyaatanii dhuganii caariggii warra Gibxii kana dhangalaasanii maal jedhani raacitii waaqayyo maal jedhe maal nyaadhaa jedhe midhaan caariggii nyaadhaa jedhe waan maal hin qabne raacitii hin qabne jechuudha. Sana jechuun waan biyya Gibxii keessaa fuudhanii akka isaan hin baane bukoo biyya Gibxii, raacitii biyya Gibxii, jibba warra Gibxii, rakkina warra Gibxii, ayidooloojii warra Gibxii, barsiisa warra Gibxii, rakkina warra Gibxii hunda isaa gatanii akka isaan baaniif waaqayyo maal nyaachisee mulluu isa simbeettan kaa maqaan mulluu jedhanis hin jettan naa dhufuu dide shummoo maayittan naa dhufuu dideen walitti maayise warri kasaa beektan. Inni kan biraan maxinoo qiixxaa nyaachise maaliif caariggii nyaachise sun yaadni isaa yookiin ergaansa waan biyya Gibxii keessaa raacitii sana fudhatanii akka isaan hin baaneef yaamne waaqayyo. Kana hundumaa erga bitanii bakka nagaatti biyya Gibxii rakkinni hin jiru, boo'ichi hin jiru, dhiphinni hin jiru, duuti hin jiru, saamamuun hin jiru, jibbi hin jiru, maal hin jiru jedhanii isaanii galateeffannaa qopheessee ililchaa baane galaana diimaatti dhufan. Hin beekne isaaniin taa'anii waan isaanii yaadnedha kun. Akkuma kanaan dura isinitti hime maal jira sagalee waaqayyo boqonnaa 14 gaafa dubbiftan seera ba'uu guutummaa isaa gaafa dubbiftan karaan biyya Filistiyaa keessa baasu gabaabaa yoo ta'e illee waaqayyo kara galaana diimaa isaan naannessee jira sagalee waaqayyo. Argitanii Filistiyaa jechuun Gibxii ba'anii walumaas keessa dhufanii Filistiyaan naannoo kana jirti dhufanii kanaan itti galu. Galaanni diimaan immoo asirra naanna'ee jira. Waaqayyo asii gadi isaan kaase. Maaliif? Naannessee, harcaasee, barsiisee, leenjisee, rakkina barsiisee, beela barsiisee, duwwaa barsiisee, dhukkuba barsiisee, waan hundumaatti leenjisee sabni kun ammatu takkuma saayitii 24 Gibxitti keessa ba'anii biyya kanaaniin galanii namaanuu nama hin jedhan. Waaqayyo garuu sirriitti qaxaqqatee isaan hojjechuudhaaf asiin isaan baase. Kana duwwaa miti harcaasuudhaaf immoo maal namoonni amantiin qabne akka isaan kee harcaanii dhumaniif waaqayyo asiin isaan baase. Asiin isaan baase. Baay'ee isaan eessatti fidee isaan qoree waaqayyo galaana diimaa biratti. Musheedhaan yennaan tokko lama dhanii harka baasanii koree filatanii maal taatanii yennaan dudduubatti deebina dha. Koree akkamii? Koree dudduubatti nama deebisu. Maal jettan? Ammumaam faasikaa nyaatanii dhuganii gammadanii haleluuyaadhanii galaana diimaa bira yeroo ga'an bakka nuu dudduubatti deebina Museedhaan maa innaan asitti nu fixuu nu fiddee koo waan ni jiraam iddoo sanaadan shunkurtiin jiraam iddoo san buqqeen jiraam iddoo san yoo dhibee nyaannaam yoo rakkinni nutti jimeeyyuu amma gamaa inni jireenya dudduubaa jalqaban qorumsa isa jalqaba hin argee waaqayyo heerti biitii isaanii onnee isaanii hamma amantiin isaanii ga'u sabni kun eessa akka isaan jiran waaqayyo isa jalqabaa eessatti isaan madaale galaana diimaa biratti isaan madaale. Ijumaan ilaalanii bakka dudduubatti deebina tokko lama sadii koreen dudduubatti nu deebiftan abaluufaa nu fotanii deebitanii jedhan. Koree fuulduratti deemsisu osoo hin taane koree eessatti geessu. Waaqayyo nu gargaaru. Achi booddee gaa ergaa fidee waaqayyo hin wacan warri kaan immoo dhagaa guuranidha Museetti. Sabni 600 biyya Gibxiitii ba'ee dhagaa ol fuudhuu kan danda'u 600 yoo maal ol fudhate warri kaleessa daabboo qiixxaa mulluu guuru amma maal guuruu jalqabu jedhaa gaa'ii jedhaa guddisaati kaleessa maal guuru buddeen har'oo dhagaa guuruu jalqaban hannama dhibu keessaa dhagaa guuran malee tokko illee rukunne ol sotti kaasu malee si rukutuu hin danda'an.
harka ol sifti fuudhu malee si miidhuu hin danda'an. Kumni dhibbi ja'a dhagaa ol fuudhee namni ja'a miti namni tokko museetti hin darban. Ameen jedhama. Haleluuyaa. Harki ol ka'ee si hin danda'u. Harki ol ka'ee si miidhuu hin danda'u. Harki ol ka'ee mana kee hin danda'u. Harki ol ka'ee dhala kee hin danda'u. Harki ol ka'ee biizinesii kee hin danda'u. Harki ol ka'ee jireenya kee hin danda'u. Sababiin isaa harki si wajjin jiru jabaadha waan ta'eef. Harki si wajjin jiru harka galaana hiruudha. Harki si wajjin jiru harka dhagaa falatuudha. Harki si wajjin jiru harka jalloota harka dhagaa lafa naquudha. Amma gaa hundi isaanii Waaqayyo akka jedhe Museedhaan nadhiisi waa'ee dhagaa sanii maal godhaadha itti lallabee. Ameen jedhama. Amma gaa theological thinking iddoo kana jiru yeroo namni dhagaa guurra taanaanii nuyi gimbanyaadha malee tajaajilaa miti. Sirii galee yeroo itti dhagaa sitti ol kaasutis dhagaa ol hin kaasinaatu immoo harka kee ol kaasi. Haleluuyaa. Tapha kubbaa miillaa gaafa ilaaltan gaafa namoonni taphattoonni jajalloon tokko rakkisoon tokko taakilii namatti galanii inni taakilii yookiin maayidhanni maqaansa faawoliin itti galame innis faawolii galame harka ol kaasa. Eenyu jira waan ta'eef daanyaa dhaame daanyaan qayii baatee bicaa baatee fiishkaa baatee meedaa keessa waan jiruufi yeroo inni taakilii itti galachuma ciisee harka ol qaba fiigee dhufa gaa daanyaan bicaa olitti kaasa. Ameen. Laphee Yesuusin diina keetti bicaa ol kaasisu qabaadhu. Laphee diina keetti qayii ol kaasisu qabaadhu. Ati sitti galta taanaan taphataa osoo hin taane maraataan. Daanyaan jira waan ta'eef taakiliitti galuu sin barbaachisusi. Dhiituu sin barbaachisusi. Yeroo inni shaddaree itti galuu achi ciisee harka isaa ol qaba daanyaan bira fiigee bira gaa fiishkaa hafuuf taphni hin dhaabatu qabee kaas bicaatti sii laata. Ameen jettuuti. Bara kana Waaqayyo diina keetti bicaa siif laata. Ameen. Qayitti siif laata. Yesuus gooftaa. Kanaaf Museen iddoo sanatti dhagaa guure osoo hin taane maalitti godhe? Itti lallabe. Atis akka isaanii dhagaan darbatin maal godhi malee lallabe. Ameen jedhama. Atis akka isaanii dhagaan guurin maal godhi malee lallabe. Ankoo fankee tajaajilli keenya warra dhagaa guuranitti dhagaa guuruu osoo hin taane warra hamaa darbatanitti hamaa darbachuu osoo hin taane lallabuudha. Ameen jedhaaka. Nuti ergaa qabna. Haleluuyaa. Sagalee qabna. Jecha qabna. Dubbii qabna. Dubbiin kun immoo isa nama 600 harkaa maal lafa naqedha? Itti lallabi gaa'ireen sanaan booddee akka jedhe Museen saba nanaa ennaan hin sodaatinaa jabaadhaa dhaabadhaa warra har'a argitanii sodaattan kana lammata deebitanii akka kanatti hin argitan jedhe. Bakka Zayid isa dhumaati asittan xumuraa'e. Egaa dhaabadhaa ammoo jedhe iddoon isaa iddoo dhaabatan miti isinitti meera. Fuulduraan galaan isatti deemanii ce'an miti. Nooraan hin jiru, daaktuun hin jiru, maarkabni hin jiru, karaan hin jiru, falli hin jiru, abdiin hin jiru. Ilaalanii ma dhaabatu wal ilaalanii isa dhaabatan. Dudduubatti yoo deebitan loltoota jajjaboo humna guddaa, hidhannaa guddaa, meeshaa gurguddaa dudduubatti deebi'uun hin danda'amu. Dhaabadhaa. Kun cimaa dhagaa. Iddoo kana dhaabachuun cimaadha. Maal immoo nama gaafata iddoo kana dhaabachuun gabii nama gaafata. Gab jedhaa gabii argadhaa. Hin wacinaa, hin warraaqinaa, asiif achi hin gorinaa. Gab jedhaa dhaabadhaa. Ameen. Nan dhufaa dhaabadhaa. Waan hojjedhaa dhaabadhaa. Nan mul'adhaa dhaabadhaa. Galaana kanan irraa dhaabadhaa. Nam tamsaasaa dhaabadhaa. Yeroo ati dhaabattu Waaqayyo waan si duratti wal ijaaree diiga. Yeroo ati dhaabattu Waaqayyo waan dura keetti ol ka'ee dhaabate gad deebisa. Yeroo ati dhaabattu yeroo timiiddu miti. Akka jira sagalee Waaqayyo Hisqeel macaafa raajicha Hisqeel boqonnaa 3 irraa ati yaa mucaa namaa miilla keetiin dhaabadhu naan jedhe. Anis maalan godhe nan dhaabadhe. Ergasii booddee macaafa maramu tokko afaan koo keessa naa kaa'e nan nyaadhee jedhe. Nan alanfadhe hinadhaa ammoo inni afaan koo keessa kaa'e sun gaafa gadi liqimsu immoo hin mi'aaye
Sanaan booddee maal godhinaan jedhe saba Israa'el warra nama nageenye warra addaggeetti dhaqii lallabinaan jedhe erga maal godhe erga dhaabachiise jireenyi moo'icha keenyaa inni jalqabaa jireenya dhaabatu qabaachuu dhaabachuu rakkina dhaabachuu loladhaa dhaabachuu jibbamuudhaa dhaabachuu beeladhaa dhaabachuu ololadhaa dhaabachuu rakkinadhaa dhaabachuu yeroo itti dhaabattu waaqayyoo fi isaa mul'ata gaa dhiigaa dhufa gaa haleluuyaa erga akkas jedhee booddee harka kee ol kaasee harka ol kaasee Museen galaanicha irratti ulee kee maal harka kee keessaa uleedhaa Museen amma uleen kun Museen akka ulicha harkatti geeddarame hin beeku kaleessa maal ittiin godha hoolaa ittiin oofa nama ittiin rukuta ijoollee ittiin ari'a bineensa ittiin ari'a hoolaa ittiin rukuta isuma kaleessaa ta'e waaqayyo garuu ulee Musee harka jiru geeddareera ameen jedhama waan harka kee keessa jiru waaqayyo geeddara waan mana kee keessa jiru geeddara waan si harka jiru waaqayyo geeddara hin geeddareera waaqayyo Museen gaafa ilaalu uleedhaa ulichi si harka jiru hojii hojjeta ameen imma baasa irratti ol kaas gaafa inni irra kaa'u isheen kaan ol fiiddee isheen kaan gadi fiiddee galaanni hin hiramu maal isaanii booddee erga isaan dhaabatanii dhaabachuu jireenya dhaabachuu qabaachuu inni kan biraan macaafaa faarfannaa 40 inni jiru sun 1, 2 fi 3 akkas jedha Daawit ani abdii guutuudhaan waaqayyoon nan eeggadhe innis gara kootti jedhee iyya koo anaaf dhaga'ee jedha asitti gaa wanta Daawit 1, 2 jedhee haasa'u inni tokko boolla jedha boolla waa'ee boollaa beektu boolli naanna'ee cufaadha garanaanis garasiinis fuulduraa dudduubaanis karaan ba'an hin jiru yoo asii ol ta'e malee falaqanis hin qabdan boolla keessatti asii ol ilaaluurraan kanaaf dalga laaltanii argitan asii achi laaltanii argitan naanna'ee waan cufaadha asii ol malee hin danda'amu asii ol malee waaqayyo malee waan biraan hin jiru isa asii oliiti ol ilaaluu duwwaa sana duwwaa miti jireenya caalamuuti caalamanii jiraachuu boolla keessatti hundumatu gannama laal firris gannama laal ijoolleenis gannama laal inni barates inni hin baranne asii gadi nama laal jireenya caalamanii jiraatanidha jireenyi boolla keessa jireenya tuffatamanii jiraatanidha jireenyi boolla keessa jireenya maqaan qabu namni boolla galite booddee maqaan qabu reeffa jedhama malee jireenya gatamuuti achi keessatti dhufee jira inni kan biraan huursaadha jedha boolla huursaa inni jedhu kun psychological reality qaba yookiin immoo lola xiinsammuuti qalbii namaatti dubbata caalamteetta baddeetta duuteetta hiikan qabdu falan qabdu ati kana asa sammuu isa namni isin hin beekne isinitti lallaba garuu isa huursaadha jedha isa hiriira kee nama baasu isa walgayii kee nama baasu isa namummaa kee nama baasu hin dandeessu itti fufuu hin dandeessu dadhabdeetta siigameera isa sammuu keenyatti lallabaa deemudha isa kana keessan jira inni kan biraanii huursaa erga jedhee booddee boolla huursaa laaqii akka suphee nama qabatu inni kan biraan bishaan inni kan biraan sodaachisaa jedheetu wantoota kana tarreessee haasaa erga akkas ta'e booddee achi keessaa na baasee jedheetu erga faarfatee Daawit waan gurguddaa 8 jireenya isaa keessatti waaqayyo hojjetee dubbata Daawit iddoo kanatti inni tokko waaqayyo gadinaaf jedhee jedha gadinaaf jedhe inni jalqabaa fedhii waaqayyo iddoo jiru teessoo irra jiru irraa gadinuu jechuudha gadinaa jedhe iyya koo dhaga'ee gadinaaf jedhe erga gadinaaf jedhee booddee maal godhe jedha iyya koo anaaf dhaga'e inni sadaffaan na harkisee na baase kana jechuun namni yeroo isin rakkina isaa itti maxxan rakkina keessan isin gargaarame hidhii isinii tuudha kanuma dhagaa afeerraan nama
waaqayyo si agargaaru kan waaqayyo inni tuutee osoo hin taane inni jalqaba maal godheef gadi jedheef inni lammaffaan iyya isaa dhagaye iddoo inni jirutti iyya namaa san faarfannaan tokko akkas jedha tuuta namoota danuu keessaa iyyannaa dadhabaa dhageessaa jaalallee kiyyaa jedheetu faarfataan tokko kaasetti isaa kan hin dhagaye iyya namoota danuu keessaati waca namoota baay'ee keessaati wawwaannaa rakkataa dhageessaati jedhee faarfata waaqayyo saba jabaa kee saba baay'ee kee gabaa guddaa kee iyya kee adda baasee beeka ameen ameen dubartitti dhiigni ishee dhangala'ee biyyi guutuun itti bu'aa daddarbataa dhidhiibaa deeman keessaa hiixattee shaashara wayyaa Yesuus gaafa isheen tutte akkas jedhe Yesuus isheen ammanatti buutee akka warra kaaniitti mitii jedhe ameen amantiin kee akka kan warra kaanii hin ta'in iyyi kee akka kan warra kaanii hin ta'in barbaachi kee akka kan warra kaanii hin ta'in hundumtuu dhidhiibaa itti bu'aa gaffa'aa darbataa dhaqee isheen kun garuu dhufteetu takkatti nazartee humna kee haa fudhatta inni waggaa 12 ishee rakkise keessaa cite isheen gad jettee deemtu ol jettee deemuu jalqabde isheen gabaa biyyaa dhokatte maatii fira dhokatte of mul'iftee dhuftee miilla Yesuus jalatti lafa dhooqe anatu fayyeette ameen jiraaka eenyu fayyee mee anatu fayyeedha Yesuus gooftaan warri fayyan warra waaqayyo gadi jedheefidha warri fayyan warra waaqayyo iyya isaanii dhaga'eedha warri fayyan warra waaqayyo hiixatee harka qabeedha haleluuyaa anatu fayyee baay'een itti bu'aniiru baay'een gagaffaaniiru baay'een dhiibaniiru baay'een naannoo sana lafa raasaniiru kan fayye garuu warra amantiidhaan itti bu'eedha ameen anatu fayyee anarraa ba'aan bu'e anatu hidhaa kootti hiikameet maaliif iyya isheetu amantii isheetu barbaacha isheetu akka warra duukaa yaa'an sanaa miti guddaadha waaqayyo kanaaf inni arfaffaan dhagaa hin sochoone alat jira maariifisa dhagaa hin sochoone kattaa jabaan fuudhee miilla koo anaaf dhaabachiise dhabaa raafamuu hin dandeenye galata raafamuu hin dandeenye jireenya raafamuu hin dandeenye dhuga ba'umsa raafamuu hin dandeenye hundee raafamuu hin dandeenye isarra miilla koo anaaf dhaabe dhoqqee kee ana baase erga jedhee booddee achi kee harkisee baase dhoqqee ta'e miti dhoqqeen hundi naman qabatu yoo miicanis namarraa ba'a inni kun garuu isa qabee naman gadhiifne dhade Daawit rakkina qabee naman gadhiif hiyyuma qabee naman gadhiif dhiibbaa qabee naman gadhiif dhukkuba qabee naman gadhiif yaaddoo qabee naman gadhiif isa naman gadhiifne keessaa qabee gadhiisise sittimu waaqayyo waan naman gadhiifne kee si gadhiisise waan naman gadhiifne si gadhiisise waan naman baafne kee si baase waan nama qabee nama nyaatu harkaa si baase Daawit dhoqqeensa naman gadhiisu inni garuu harkisee keessaa na baase kattaan sochoon irra miilla koo naaf dhaabachiisee jedhe inni kan biraan ejjennaa koo naaf jabeesse jedhe ameen kana booddee Daawit raafamaa miti faarfannaan isaa raafamaa miti bulchiifni isaa raafamaa miti geggeessaan isaa raafamaa miti ergaan isaa raafamaa miti maal godheera waaqayyo ejjennaa isaa jabeesse waaqayyo ejjennaa kee siifa jabeessu yeroo waaqayyo ejjennaa kee jabeessu rakkinni sitti bu'ees hin danda'u yaaddoon sitti bu'ees hin danda'u hiyyumni sitti bu'ees hin danda'u sagalee waaqayyo kedhu Maarqos 5:35 irraa ergamoota gooftaan fudhatee ka'eedha macaafni qulqulluun kottaa gama sana ceenaa jedheen eessatti gama ilaalchisi waaqayyo gama sinaa ilaalchisu rakkinarra dabarse hiyyumarra dabarse beelarra dabarse galaanarra dabarse eessa isaan ilaalchise gama sana ameen jedhaaga gama ceenaa lallaba jira tajaajila jira qabeenya jira hojii jira waldaa jira maal goon hin ceena jedheen maqaan isaa ulfaatu ce'a maqaa Yesuusiin haala jirtan kee jireenya qabdan kee sodaa qabdan kee waaqayyo sinaa ceesisu hin ceena jedhan iddoo isaan naannaa isaana hin gammadan bartoon maaliif ce'anii hin beekan Yesuus duukaa yaa'u malee
ce'aniin beekan ceeteen beektu taanaan si haa ciisu. Waaqayyo kana booddee jireenya haaraa si haa jalqabsiisu. Tajaajila haaraa si haa jalqabsiisu. Qoramaa jirtallee yoo ta'e qorumsa haaraa si haa jalqabsiisu. Lolamaa jirta yoo ta'e illee lola haaraa si haa jalqabsiisu. Amma kana booddee lolamtu yoo hin ta'e raatii sobduun ta'a hin lolamta. Ameen jedha ameen. Lola haaraan galata haaraa fida. Jibbamuu haaraan galata haaraa fida. Lolamuu haaraan mo'icha haaraa fida. Ameen jedha maqaa.